nama horatem jemsii Francis Camerooniin kawwal isinbarsiis nutam hanga xumura qophii teenyatti nu wajjin turaa jechaan qophii nam jabaarraan tana isinii dhiyeessuudhaan kan isinii wajjin turamu Oduu Musaati. Yes, it moves from the depths of the sea. What date? The date? 12 May, Thursday. What year? All over the place. 5 meters, man. 4. You just can't go around killing people. Why? If you thought you had seen it all, look again. Consider it when it comes to people's sketches. Can you press the button for the top floor, please? Hi, Helen. Harry forgot something back at the office. Whenever I can't sleep, I just ask him to tell me about his day. God almighty. You forget what team you're playing for. Strong, pray for the weak. Nobody does a thing. You got 1 hour. You know this would happen? Everything changed. jemsii Francis Cameroon hagayya kudaja bara 1954 kan dhalatem ogeessa beekamaa fiilmii kan biyyi Kanaadaadhaan addunyaa teenyaaf gumaachite. Ogeessi fiilmii beekamaan kun fiilmii saayinsiitii fi fiilmii gurguddoo fi jajjaboo addunyaa kan gootummaadhaan hojjechuun ogeessa beekamuudha. Jemsii Francis Cameroon fiilmii The Terminator bara 1987tti, Alliance bara 1986tti, Zawiis bara 1989tti, Judgment Day bara 1991tti, True Lies bara 1994tti, Titanic ammoo bara 1997tti fi Avatar bara 2009tti ogeessa hojjete yoo ta'u, fiilmiiwwan kunneen ammoo fiilmii sadarkaa addunyaatti baay'inaan daawwatamuudhaan sadarkaa qabate kanneen ogeessi fiilmii beekamaan kun hojjete keessaa isaan muraasadha. Ogeessi fiilmii kun fiilmiiwwan kanneen qajeelchuu fi barreessuudhaan akkasumas ammoo fiilmicha keessatti qooda adda addaa baachuudhaan fiilmiiwwan hedduu ogeessa cimsoo olaanaadhaan addunyaa keenyaaf gumaachuu danda'eera.